abdiin koo Waaqayyoodha. Haleluuyaa. Hiyyeessota jechuun warra waamichi Yesuus isaan qaqqabedha. Hiyyeessota jechuun warra waamichi Yesuus isaan qaqqabedha. Warra jaallatamanii gooftaadhaan fo'amanidha. Waaqayyo waliin warra jiraatanidha. Maatiyus 5:3 dubbisaa. Hiyyeessota jechuun. Hiyyeessonni kun garaa Waaqayyo sodaatu qabu. Hiyyeessonni garaa Waaqayyo sodaatu qabu. Isaayyaas 35:4 dubbisaa. Hiyyeessonni warra mootummaan Waaqayyoo abdachiifamanidha. Hiyyeessota jechuun qabeenya warra hin qabne jechuu miti. Nama qabeenya hin qabne jedhee isa biyyi lafaa ulaagaa itti baasu miti hiyyeessa. Inni jedhu macaafni qulqulluun. Hiyyeessota jechuun waa'ee biyya lafaa dhiisanii mootummaa Waaqatti warra makaman jechuudha. Isaan hiyyeessota jedhamu. Isaayyaas 35:4 irratti hiyyeessota jechuun garaa Waaqayyoon sodaatu warra qabanidha. Hiyyeessonni. Hiyyeessota jechuun warra mootummaa Waaqayyoo abdachiifamanidha jedha. Yaaqoob 2:5 irratti. Hiyyeessota lapheen isaanii gooftaaf warra laatan jechuudha. Isaan akkasii hiyyeessota jedhamu. Luqaas 16:19-31 dubbisaa. Kanaaf warra sababii Yesuusiif biyya lafaa keessatti gowwaa fakkaatan jechuudha. Sababii Yesuusiif waan hundumaa warra dhiisan. Warra sababii Yesuusiif biyya lafaa keessatti waan hundumaa tuffatan jechuudha hiyyeessota jechuun. Haleluuyaa. Biyya lafaa ga'isuu feeti. Biyyi lafaa ga'isuu feeti. Waaqni yommuu warra ga'isan ni jibba, ni adabas. Kanaaf ga'isa biyya lafaa keessaatii warra ba'an jechuudha hiyyeessota jechuudha. Warra mootummaa Waaqayyootti makaman jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Obboleessa koo obboleettii koo waan hundaa dhiifte Yesuus duukaa kan hiriirte Waaqayyo abdii keeti. Waaqayyo si jaallata, gammadi. Kanaaf walumaa galatti barnoota keenya har'aa irratti qabxii gurguddaa 5 ilaalle. Qabxiin gurguddaa 5 kun Waaqayyo namoota akkamiirraa yaada qaba kan jedhudha. Tokkoffaa nama qajeelaarraa yaada qaba Waaqayyo. Lammaffaa nama jaallatee filateerraa yaada qaba Waaqayyo. Haleluuyaa. Sadaffaa warra mallattoo irra kaa'eerraa yaada qaba Waaqayyo. Haleluuyaa. Arfaffaa warra dhugaa jaallatanirraa yaada qaba Waaqayyo. Warra dhugaa jaallatan, warra dhugaa dubbatan, warra dhugaa faana deddeebi'anirraa yaada qaba Waaqayyo. Shanaffaa hiyyeessotarraa yaada qaba Waaqayyo. Kanaaf yaa obboleessa koo ulaagaa isa kan guutta Waaqayyo yaada sirraa qaba. Abdii kee Waaqayyoon godhadhu. Gargaarsa kee Waaqayyoon godhadhu. Waaqayyo Waaqa bara baraa, Waaqa alfaa omeegaa, waa'ee keef waa'ee koof of eeggatudha. Waaqayyo abukaattoo dhugaa yaada nurraaf qabu dhaabbatee nuuf falmudha. Akeekni diinaa Yesuus faana nurratti hin ta'u. Hojiin diinaa Yesuus faana nurratti hin ta'u. Abdiin keenya Waaqayyoon haa ta'u. Abdiin kee Waaqayyoon haa ta'u. Isa booddee ati nama Kiristoos irraa gonfoo mo'ichaa eeggatudha. Haleluuyaa. Ayyaanni Waaqayyoo maqaa Abbaa kan Ilmaaf kan Hafuura Qulqulluutiin siif haa baay'atu. Dhiiga Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin Waaqayyo yaada sirraa qabu sittaa ibsu. Mul'anni kee, kaayyoon kee, abdiin kee maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin Waaqayyo ta'ee yaadni Waaqayyoo laphee kee keessatti boqonnaa haa argatu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kana kan dhaggeeffatu hundinuu dhiiga Gooftaa Yesuus Kiristoosiin seenaan jireenya isaa geeddaramee Waaqayyo yaada irraa qabaachuusaa abdii godhatee
gara Waaqayyo akka laalu hafuurri qulqulluu laphee isaa hachiisu. Maqaa Gooftaa